dhiite yoo taate waa reedii aadamiin jalqabamee miti. Asi wanni hubachuu qabdu qeeqamuun qabu isaa taatee jirti. Haadha ijoollee 10 illee haa taatu nama 100 illee haa heerumtu maqaa ijoollee shamara teennaallee eega ufii nuniiti akkamii fuunee uf jalaa qabna bultiin teenna bultii akkamiiti jaalallee haa taatu ni namaallee haa taatu nu durbuma fuunee jedhaati hubadhaa wayita waa dubbattanillee Ahmad yaa bareela Abdullatif asirratti waan takkan beeku qabdu garuu dhagaye kaa jechuun dubbii faallaa haasa'uun hin barbaachisu namni tokko akkuma jette durba fuudhuuf dhabuu waan biraati koyi maasii naftichi faallaa miti naftichi afaanin kamin kaafitannee yaada keecharraa naa kennitee fuudhee manaamina jedhee san wal karaa jiru hin jiru garuu namni jaartii isaa miidiyaa rabbaasadii jaartii balu diyaanii maxxansaan kaasee namni jaartii tiyyaa isiin tun jaartii tiyyaa nikaa irraa qaba jedhee dubbataa jiru jira. Enjiru video fi foto ba'u kana maal jettaan ateeshi kanarraa gammachuu qabda. Inshallah kudhan kanaa kabiraatu baha. Intalli tuni nama 100 illee haa heerumtu. Yoo har'a namni jaartiin tuni reedin niititiyya fuudhee reedin niititiyya niiti nikaa fuudhee jedhee as bahee dubbate. Wallahi Ahmad obboleessa kiyya. Laanitiitii yaamiti obboleessa kiyya ati jaartii namni itti fayyadamee foto si maxxansan fuudhuu barbaadda Abdullatif. Maarrabisitti ajajabbo profaayilii kana jijjiiradhu obbo Sheemiin nu qabe. Profaayilii kana baasi maashaallah haraama wallahi. Profaayilii jawaar kaatee waan inni qaagu xiqqaata. Astaghfirullah. Walitti dabalaman nama mari'atee walitti hin dabalamu. Risk xoofee nama kamii waliin nama fida. Erga rizqiin ooftee nama kamiyyuu wal hin luftee yaanni akkana natti galee jira waan kana uummanni hawaasni badhaan ba'aa yoo dandeettan soolashiiniitti naa kennaa jedhee waan dubbateerutu jira moo akkamee yaanni kun naa liqeeffamne inni tokkoffaan akka yaada yaa'ee niitii si gurguranii waliin dura dhebajjii waliin turte waliin turte viidiyoo wajjii yoo si kennan akkam goota dubartitti isa maaltu si dhagaa osoo si ta'e tanuma yoo naa deebi wallahi dhaga'uun barbaadu dhiira jennaan dhiira dhugaati an obboleessu dhiira onnee sibiila jaartii tiyya ana qofatu itti fayyadama laa ana qofa warri jaartii teessan yagutoo kennattan warri jaartii teessan yagutoo kennattan warri jaartii teessan osoo namni itti fayyadamu argitee wajjin jiraattu ati dhiiraa miti anatu sitti himee bar dhiirummaan qabdu. Hinjirtu jaartiin fira, hinjirtu jaartiin gosa, hinjirtu jaartiin ollaa, jaartiin ta'abbaati. Tiyya, niitiin tiyya. Dhiira namni taatee meeshaan sirra rarra'u liqimsi dubbiin tun si fayyaddi. Niitiin teeti. Dhiira ta'e abboo, gizee takkaafillee dhiira ta'e akka dhiiraatti jiraadhu. Yookaan addunyaa kanarraa deemta. Maqaan sin badin, seenaan sin badin, ilmoo leencaa ta'e, niitii teetirratti shahidee ta'e. Shahidee yoo humnaa dadhabde du'i. wareegame addunyaa kanarraa badi yaa ilma rabbi balleesse warra addaa leebaa ajandaa dhabeetii miti har'a darsiisii kenna gurba hoolaa niitii ta'e namni si jalatti niitii ta'e yoggutoo kennatte niitii ta'e abbaa feetee tarakkabdee ol deebitee ani dhiira jettee Ahmadi akaabbadhu dhuftee Ahmad arrabsuu barbaadda wasalaatta jalqaba uftayi ani dhiira lubbuu tiyya tana kenna malee niitii tiyyatti namni fayyadamu wajjinis hin jiraadhu yoo humnaa dadhabe uffanni isa gurbaan yagutoon kennadhu jaartii tiyyaan yoo nama sawwaa godhuu dadhabe tushaa kaayadhee uffanni isa taabtaabii godha koppiliinkii godha taabtaabii godha wallaahi siif hima hoolaa jaartii tiyya nam takka itti fayyadamuu miti isii itti fayyadamee nama san wajjin jiraachuu miti yoo nama san humnaa waa godhuu dadhabe ofirratti tarkaanfii fudhadhaan yookaan namicha san irratti tarkaanfii fudhadha nuti dhiira akkanaati dhiira jaartii isaa jagutoo kennattuu miti dhiira jaartii isaa ollaa kennituu miti dhiira jaartii isaa ollaa itti fayyadamachiiftuu miti baradhu warri hin beekne gadheen baradhu si barsiifna siyaasa qofa sittin himnu polotikaa qofa sittin himnu waa'ee mana keetiillee siif hima jaartiin tee kabbaatee halkan takka nama takka jala deemte taanaanii wajjin hin jiraatin jaartiin tee halkan takka gadi baatee osoo ati lubbuun jirtu nama takka jala eegeesii qabatte taanaanii wajjin hin jiraatin ofirraa geggeessi assalaamu alaikum lubbuu teetis hin baasu har'aafu kaasee si wajjin hin jiraadhu
dhume maqaa kee kabaji. Dhugaan jirtu kan dhiirummaa kee kabaji. Dhiirummaa keetitti kabajaa godhi. Dhiirummaa keetitti kabajaa godhadhu. Maanninnatii keetitti kabajaa godhadhu. Akkasi. Warri jaartii teessa yaggutoo kennattan na arrabsuu hin dandeessan. Ati namni jaartii tee qotaxxaruu hin dandeenye na arrabsu biqaati yalla babbaate. Si galtee dhiira gimmaashni dubartii dhiira walakkaan isii dubartii jaartii isii yaggutoo kennite Ahmadiin arrabsuu barbaaddu ati jalqaba ulaagaa namummaa guuti daddabii. Na arrabsuun duratti jaartii tee yaggutoo jalaa baasi. Na arrabsuun duratti niitii tee firri kee gosti kee ardaan kee ollaan kee itti fayyadamu san ollaa irraa dhoorgadhu. Gaafa sanatti dhiira Ahmadii wajjin dubbachuu hin dandeessa. Saniin gara kaanitti harree qofa kamarti itti fayyadamu. Si galtee gurbaa harree qofa kamarti itti fayyadamu. Yoo waan beekne sin barsiifna baradha. Harree qofa kamarti itti fayyadamu. Niitiin tiyya haga lubbuun jiru itti fayyadamu. Yoo wal dhabne addaan deemna. Carraa qabdi heerumuu, carraa qaba fuudhuu. Peret. Saniin gara kaanitti zakaa sitti hin fakkaatin. Fitrii sitti hin fakkaatin. Si galtee niitii tee zakaan se'in ka abbaan barbaade itti fayyadamu. Achi ol deebistee ebaluutii, boorteetii, buskuutatii, daa'imatii, shokolaateetii. Way dhiira akkasii. Rabbisi salphise. Yeroo xiqqoofillee maqa xureessii reediidhaatti dalagamaa jiru garaan nan danda'u taa'ee ilaaluu dadhabe. Obsuu dadhabe. Si galtee obsuu dadhabe. Ajandaa dhabeetii miti kan dhaabachaa jiru. Na beektan nama waan xixiqqoof ajandaa godhatuun kun ammoo dhimma jireenyaati. Dhimma jiruuf jireenyaati. Maatii keessa gabbaatee deemuu hin dandeessu darba. Irraa barbaanna. Har'a mucaan kun abbeeraa qaba, ardaa qaba, gosa qaba, fira qaba, aalii qaba. Asiin akkas jettan viidiyoo gara kaaniin niitii isaati jedhaa maxxansa. Gama kaaniin ammoo maqa balleessi. Kaleessa ebaluu waliin turte, kaleessa ebaluu waliin turte, kaleessa ebaluu waliin turte, maalii barbaachisee kun? Anniin jaalachuu isaa nama takkaan mari'achuun qabu ridi. Jaalachuudhaaf. Atis jaalachuudhaaf nama takkaan mari'achuun qabdu. Onnee kee qofa amansiifte naa taatee jirti dubartittiin tu yoo jette itti dabalamu mirga guutuu qabda. Garuu dogoggorrii bakka sanii miti. Gaafa an dhufee dubartii wayii jaaladhee itti dabalame dubartii san maqaa balleessu bari intalli ati fuute kaleessa ebaluu waliin turte. Bari intalli ati fuute deengadda ebaluu waliin turte. Bari intalli ati fuute baatii tara akkas turte. Intalli ati fuute bara akkas turte. Warra akkana jedhee shira sixxatu kanaan maa shira kana dhaabaan jenne. Dubbiin kiyya kana dhimma haadha warraa isaatii fi reedii keessan galuwa. Garuu waan amma isarratti dalaganii asiin jalaan shira isarratti xaxan kanaan na aarse malee ani reediin dubartii inni jaalate anatu si jaalataa, anatu si marataa, anatu si filataa jechuun hin barbaadu. Garuu maaliif maqaa balleessuun barbaachise? Maqaan qabatee reedii qofaa miti bar. By the way, dubartii isa dabalamtellee maqaa balleessan machal godhanii mucatti akkasiin ol jettee nama keessan deemne godhan intaloo mataa mucayyoo amma reedii wajjin jirtu. Isa qofaa miti bar. Waliin maqaan badee fotoon bayaa jiru ka reedii qofaa miti ka isiitiyyuu. Si galte fotoon isiillee bahe isiillee maqaan badee jira. Turii fedhe yoo qabaate rabbiin maal jedhe wasattara. Shekkolee dhageeffadhaa deema. Masgiidan deemtaniimi hin salaattan. Hin soomtan. Ramadaanni aga bahe guyyaa meeqa? Guyyaa 3. AB namaa tokko sattaraa jedhe rabbiin. Yoo mucayyoon tun aga feete badii qabaatte. Kanu durbummaa waliin fuudheedhaan jechuu barbaadu jira. Durbummaa wajjin fuudhuu dhabuun mala dhugaadha. Garuu AB jaartii teetii si qofa beeka obboleessa kiyya hin dogoggorin. Badii jaartii keetii si qofa beeka. Xurii jaartiin tee qabdu si qofa beeka. Rakkina jaartiin tee qabdu si qofa beeka. Ka aalamni gundi beeke kun sirrii miti bar. Kana wal sirreeffachuudha qabna. Kana wal gorfachuudha qabna malee ati durbummaa wajjin fuute ani durbummaa wajjin fuudhe jettee gaafii akkasii dhiyeessuu miti. Niitii tee garuu si qofatu beekuudha qaba. Badduu taatus, toltuu taatus, xurii qabaattus, durbummaa si dhuftus, durbummaa malee si dhuftus. Jaartii teessi qofa beekuu qaba malee miidiyaa mararra si maxxansanii miidiyaan hundi ilaalee feesbuukiin ilaalee yuutuubiin ilaalee tiktookiin ilaalee akkamiin nama keessa deemta. Sargii yoo namni si himatee dhaquun sitti ulfaata bar. Jaartii ebaluuti jedhamoo jaartii ebaluuti jedhanii waaman duuba. Maqa balleessiidhaaf isin gaya bakka.
كنو يولكي تري أما بودا وانت كنون دبلنا وري تيك توك اللي وري فيسبوك اللي غلطوما جالا لا يساقب دني ستاني جرتن جالا لا امتلاف قب دني ستاني جرتن وان نمبين هون دنو برسيفتن أما كهاف اللي تاتو چمت نور دابا وان براغا دي كوبي سيتاني قد دبلوف دين تاني اللي چمت دابا إيه إن بربا جسو أما بودا وني كسي سيني قالي وان تكنو تنفدي نام وابا يكو باي جرا واني باي يقبا سوف ديما جرا وان كماتم كنا في إسين غاجة چو برباديتي وروني نتي مفتنس ودوغي كوان كوني أسوني كي يسيني تايس كيسيني تاو دبس وغادي المو واقعاتي وغادو بنيتو ما بكو منو تليتي بولن كانوا جالاتيس قدسو كونك ويا لا يقولي كونك والله أجايب برنين آرين قبط والله بشننا ديمو لكايتين إيسي آريتين إيسي وفرا أورمو هاي أنجوان بدينكي يمالي جارسا نما وجنجي ستاني كان ناكنا برتن مالاني ilmo dalu jadani ilmo ki yadalen guddisu ennazi manona wallun maratani na maratu de mani sher kopilinki tuka nama kopilinki tuka kaichiti nama baun takko takkani ya saichiti kairo takkan de mami koy dadda bade oromo ya sabago malin ballese me manu mani sinitti ballese ya oromo mani ni sinitti ballese abdi muktari wajin gesitari na matansitan hay biyana tidawalani ilmo yom dese jadani atu hati ke jirate lubbud alsila ilmo ke laltinan jan gesitani mutamba wajin mutam miskina wajin gesitani na kanabartani isna jesu kutatani jirtan tartab na goda kuno feran mata rifensaki yani intala muslimati shamarrani rifensiki ya gize mullatum jallat gesitani abdi muktari wajin gesitani na kanabartani mali anjar sarrakade sinin jade ani jar sanin qababar kana bilbilani ollan na bilbile yom ilmu argatte atu atike lubbun jirate ilmu argite ilmu mucamak geti male mucakiya kan gesitani na kanabarina de jetani jar sanama walin qambir abdi muktari wajin qambir malini sirrakise malini nyatani sirrakise mo kiramanati ni sirrakise mo malini sirrakise daddafa tabtasin oromo malini siritti ballese sher tabtabna goda kopilinki tun qabdu anarra sagale na ta oromo haymal tatani sijar sanama wajin gesitani na kanabartan anjar sanama kan injere ilman sa guddisun jedeyan an qobaki yati jar sanama jede male ilmo sa guddisu sinin injenniyan afanki yake sa ibaniyan hayawi inuma gesanina kanabaran bar gesanina kanabaran kota inyatani mali ninka abdi muktari wajinna kanabarani abdi muktari wajinna kanabarani mabruk abdi muktari fatiha fudo atu fatiha fudo jirati oromo da amara wallagga mar dira dabeti miti kuno na gara jirtan gute jira diri shabala garu ani of kabachi sudafat of kabade kai rokes gesitani abdi muktari wajinna karamali ilmo nama guddisu fi dalandean matta tanagana ijolle wagadi dami sadi umrinki yabar mali ni siritti ballese manni badinki ya mindinno tafate mali ni badinko mali siritti ballese nan gesitani ani inama ilmo kabu wajin sanu ani ko jar sanama kan injede atumatti ilmo sa guddisa nabra ilmo sa fidu amale an ilmo sa natti videna tigaltun jenne oromo kan fidani jar sanama ilmo wajinatti gattan mali ballese mali ani ilmo nama guddisa ola kiyan guddi ko maltatan ya fanamtani turtani bati gutu kakkalamtani amma jirenya fatiya batabatan maltatan jarsiki ya iluda amerika jira sagale taati amerika na gesan jede mali abdi mukta
durba ani bareedduu kana kanaafu waan takka ani barbaadu an jaarsa nama ilma wajjin barbaadni an kan sin fiddanii nama xansitan tiktaakii irratti suuraa kiyyaa wajjin naqanaa barina hin barbaadu an bakka an sukkaarri kiyyanatti dabalaa jira intee maal ta'an jarri kun maaliif biddeena kiyyana narratti cufaa jiran maal taatani oromoo maaltu dhalate nan geessitanii mucaan baa wajjiniin geessitanii nama xansitanii nama jaarsa qabu nama ilmoo qabu ilmoo isaan guddisamoo ani isaa wajjin roomaantikii hojjeta gizee na yaaddan intee ani ko jaarsa kiyyaa wajjin bashannanuu barbaadatu ilmoon fidiin jaarsa kiyyaa wajjin kaafteriyaa hoteela deemee nyaachuu barbaada maachii uffachuu barbaada jaarsa kiyyaa waliin maal isinitti balleessee nan abdii muktaar natti kennita abdii muktaar addamoo obboleessa kiyya bar obboleessa kiyya geessitanii kanatti qanabbartan maal taatan isin fayyaan qabdanii rakkadde isiniin jedheenni an rakkadde isiniin jedhee rakkanneerraa jaartiin rakkadde yookiis jaarsaan rakkadde isiniin jedhee ummata koonkaa ummata sammuu keessan hin yaadne wallaahi nama meeqan na gaafate dhugaadha atis abdii muktaarii hojii shakkamtee jirta yaa abu'aan obboleessa kiyya qaaliidha kanan jaalladha adhaatu ta'e abdii muktaar biyya kana yeroo seennu wal beekna yeroo biyya kana seennu wal beekna niif abdii muktaar atu barbaanne atu maggeen fuudhiin wallaahi atu maggeen fuudhiin softii naa kenni amma sarratanyaanis deemtee jirti mana laa ilaaha illallah muhammad rasuulallah sarratanyaan kus bakka takkan teessu innaa jechuudha abdii muktaar atuun barbaade atu maggeen fuudhiin dura itti heeruma jechuudha itti gala dhaqee atuun barbaanne garuu obbolummaadhaan walis siqanne malee nuti aniif abdii muktaar jaarsaaf jaartii miti geessitanii nama maxxansinaa suuraa kiyya bakka nama maxxansinaa ani wallaahi sukkaara natti ka'aa jira maqaa kiyyan balleessina maqaa kiyyan xureessina ani jaarsa na dhabsiisaa jirtan jaarsi kiyya akka narraa fagaatu nan godhina hayyaawii maal barbaaddan narraa ergama qabdan isin namatuun isin natti erge suuraa kiyya maxxansitanii abdii muktaarii wajjin mindinno nama meeqatu natti erga fatee maal gudii dhalataara gudiin kee ba'aa jira kan keellee gudiin kiyya maal gudii eenyuun ba'e reediin fuuchuun haarawaa mindinno maal rakkoo qaba hanga afuritti baga fuudhe jaartii qashtii fuudhe maal rakkoo qaba maal mindinno chiggiraachuu dulloonni asirraa deemtanii wacaa jirtan maal rakkoon keessan kaffatiyaa maal kiyya maalii maaliif akkanaabbartan abdii muktaarii wajjin akkanaabbartanii sanuu ilmoo isaa fiddanii narra keessanii maal abbaa keetii si haa godhu min abbaa laadrigish maal si haa godhu narraa gabbuu oromoo maal taatan sagalee naataa iccitii kaayiroo takka takkaanii isinii baas isin reedii jettan reediin kobar kabajaadhaan jaartii fuudhee bar kana caala jechuun akka isin tiktaakii jibbitan silaa biyya kanaa nabaastanii ana an takka takkaan iccitii kaayiroo ilaal kan beekaa dhufe miidiyaarra wal arraabu kan keessoodhaan waa hojjetu hundan gadi yaasee bixa rabbii kiyyatti isinii kakadha garuu tola eessaa jira dura biyya kanaa nabaasa miknyaatu ani yoo waraqaan qabu malee silaa waraqaan moo qabaadhe silaa gadi yaasa maaliif amma qabamee yoon galee ani yookiis abbichuun keessan nan jiraachisu biyyatti okkee takka takkaan jechuun akkasitti gologgolee isinii baasa wallaahi eenyu maal akka hojjetu eenyu maalirraa akka oolu eenyu maal akka godhu ilaala akkattiin zaqazaqee isinii baasa nama ilmoo shan qabutu jira tiktaakii kanarraa hin beektan malee isin ilmoo shan ilmoo ja'a hin amantanatu ageessanii oromoo maal taatan isinarraa adabadhaa iccitii baasuu yoo barbaaddan immoo biyya kanaa na baasaa jaarsa kiyya bira nageessa ameerikaa nageessaati achi boodanii naasaa mindinnaw maalin isinitti balleessee innaan isin geessitanii abdii muktaarii wajjin nama xaasitan obboleessa kiyyaa wajjin haayawwi ani koo jaarsa namaan jedhe malee jaarsi namaa wanni fidee akka dhufu hin jenneen wanni maal maqaansaa ilmoo isaa fidee dhufe ilmoo isaati wajjin hin jenne ilmoo isaa achi jaartii isaa duraanii wajjin teessi anammoo na fuudhaa jechuudha akkanumatti na fuudhee dhufa malee ani ilmoo namaa guddisaa maal taatan isin rakkoon keessan maal inni nu rakkanne isin hin jenne abdii muktaaratu fuuchuu barbaade qaata fuudha wallaahi garuu hin barbaanne malee hin barbaanne okkee isinii galtee amma na dhiisa ani bilisa ana na dhiisa waynee munoon achuun abdii muktaarii wajjin geessitanii kan nama taate ammarachuuf aqliin kiyya darbuu fi bakka biddeena kiyya na jalaan cufina what happened don't touch me adabadda inni maali
كيسا نتن ارغتين اغستي نتن ارغتين ولا نما سكارك يدد بلا دي ميجرا مالي نراكون كيسا نرى جالسا نما وجنجيسي تاني كان برتان مجان الموساها قد فتو نغادان اندي مال برباد نرى من دنو تقراتو مال نراكون كيسا مالي أورمو نديسا أني بربادو جالسا نما بربادو وكام بربادو هاي جالسي تاني أبدي مختار يجن نما تسام مبروك اندي نما نابل بلي أفي أبدي مختار يجن راكو قبدا سيلو ما سنشاكيني جرا ورا كايرو أفي أمانا قبدا ترتان أني كوي تودا أني أندربو ماكي يبادين تا أجران غارات كبجامي كايرو كي مي تقوني ساني فيمسوني كيسان تقوني ساني إيراب تلادان غباني فتياني بالا جيدا فتيان إيراو جن أولت فتيان فريندي أني كوا كنا مسريكي يكنا رتي فريندي فيدتو ولا اللي أورمو أكا جركاني تفيدتو ولا اللي أكا جركاني تيروم ولا اللي بر غارو يو كبجا كباتاني جريتين أنغارا صبر اندي صبريكي يا لفرتي ناغن نقو بربادني من دنو علامان كيسان أني كوا كبجا بيتا أجرا دربوماكي يا ولي سسابت إمانكي يا كيسا كونو قباكي يتا أجرا مالتا تنرى دبت داملي إني من دنو أستقر كواتو مالي نسركي سي أوروموكو يا سبكو هركتا متي أما نكونو جارسكي يا لالا كونو أبابونا كنا جارسكي يا نسيف جرا جري لالا أبدينا تورا جرا دو جارسكي يا إسابرا نجيسا مي دورا إسابرا نجيسا كونو جارسكي يا نديسا كاندي جيسي تاني أبدي مختاري وجينا ما تستني أتمو أبدي مختاري تيرومي درانو أتيف أبدي مختار واك أبداني هكا بانو كاني فابدي مختار مرة كو كباري أكو بوليتي تينا قدسا أكا جارتي تايغارون قدسو الرومانتيكي أبدي مختاري وجينا جدما متان إيغاد مالتا تنانا أتو متان إن ألين أني رومانتيكي وجتون بربادة جارسكي يا وجين إنتي زنا جتون بربادة كودي نرادو ويبوليساكو هاي والله دي قلنا لأبا دي بر سكاركي يندبالي بر أمبرين دوكون جتونا أنغا أراتيك أبديتا دربو ماكي يا هرّا ما تاتري ستكونا يا دابلي هاي أكملتين تسكنا دي